wanni har'arraa isinii dubbachuuf isinillee dhaggeeffattanii irraa fayyadamtan jedhee yaadu waan qalbii duutee namaaf kaasu waan ammallee qoma dhiphatte namaaf bal'isu waan qalbii namatti dukkanaa illee namaaf hibsu kan gaafa qabrii buhanillee qabrii namaa hibsu kan gaafa guyyaa qiyaamaa sanis fuuldura rabbii gara bootaa sanitti yoo deeman rabbii warra mu'minaa saniin nuuruhum yas'aa bayna aydiihim ka jedhame san akka irraa taanuuf saniif wanni irraa isinii himuu deemu rabbiin yaadachuu bismillaahi irrahmaani irrahiim obbolowwan kiyya walit deebine jirra egaa rabbiin deebii keenya deebii khayrii nuuf haa godhu ka walit deebinee amma jirru kanas biyya duniyaa keessa ka gaafa asirraa ajalli keenya dhumtees gara akhiraatti deeminus warra deebiin isaanii tole rabbiin nu haa taa'isu egaa rabbiin yaadachuun kun dhikrullaahi quutun lilquluub qallaba isiiti jechuun nama rabbii isaa sodaatuuf rabbiin yaadachuun qallaba ruuxii kan keenyaati kan isiin ittiin inni kun egaa eenyuuf kan jedhu itti dhufna laa yudrikuhaa illaa man dhaaqahaa namni xaamii isaa kana kan dhikriin qabu kun waan qur'aana keessaa argamu kana waan dhikrii keessaa argamu kana namni waa'ee xaamii isaa akkam akka tolu namni beeku nama rabbiin egaa isaa kenne qofa akkuma warreen salafaa jedhan asin durattis akkuma dubbannee jirru waan ammallee kunooti akkuma sheikhul islaam rahimahullahu jedhanitti namni biyya duniyaa kana keessatti jannata duniyaa hin seenne jannata akhiraa seenuunsaadha ulfaataadha maal jannanni duniyaa kun jennaan jannanni biyya duniyaa keessa jiru kun maal laata namni tokko ibaadaa rabbii qur'aana rabbii qara'ee ka'u gammachuun wahii itti dhagahamu jechuun gammadu yoo hadiisa dhaggeeffatee ka'e gammachuu itti dhagahama yoo salaata salaatee kahu yoo dhikrii godhee kahu gammachuu jabaa wayiti itti dhagahama akkuma namni tokko kan amma kaanii kan duniyaa gammachuun iseedha amma yeroo muraasa jechuudha kanaaf waan nuti keessa jirru jedhan warri salafoota waan nuti keessa jirru gammachuu mahabbaa rabbii kana odoo beekani warri muluukaa kun silaa maallu godhu jennaan silaa nu ajjeesaniiti waan nuti gammachuu qabnu kana nurraa fudhataniihi laa ilaaha illa allah kanaaf rabbiin warra ammallee kunuu isa daakkaran kan maal akka fakkaatan rabbi isatu beeka jechuudha isatu beekee nu hibsa jechuudha الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والرب ساني ملكت تذاكرا ربي ساني يادة حلال برا يورفن ربي كوت حلانا ناقول انت جمدا جتشو وان حرام يورفن ربي خيا ربي نومي ترانا دوه إذا كان نجدو هنكبو إذا كان هاسه هنكبو إذا كان هيرسو هنكبو إذا كان تدبلو وان دندام تدبلو هنكبو جداني تاكسيتي ربي ساني حدود ربي برد أبتني جدجون كناف الحياة لمن ذكر الله عز وجل نمي ربي نما اللي ذاكروا جرين ربي جدي مقايسان كجراتو نما ربي إسا يادته دنيا كيسا جراتة ككاليسا أكست بي دنيا كنا وتون غافتين نفكون لا نقص بالحياة هنا الحياة المحسوسية وانا ملي ملتو قفر لالو هنكمنو كامل لجدمو كن قلبين غمچو قباچون راحان قلبي ساكي سجراچون كن يمكن ظاهرة باية ملتو دبون ملا ربي مال جدينان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا والرب التمنتن والربي نما اللي نقوم يجرا إساتنا جراتشسا إسان جرادا إسان جالل جتن إرجما ربي ملكيان جتش ساجلا رجعتين بلاهي ربي كن إذا دعاكم ويروني سوامي جد هواد دانون جد لما يحييكم ربي ملكون حياة وكان وان سنجرات سيف وهذه الحياة متحققة بالاستجابة لأمر الله إن ربي ملك جرات سونكن مالين حياة إسا لبو قباتي أكما نمتو كو جراتشو سنة فراني لالو هنكمنو إني ربين لما يحييكم
jireenya jechuun lakka rabbi ofii nama uume kana isan mallee kunoo beekanii jiraachuudha malee akkuma namaa nyaatee dhugee mana ijaarratee jiraachuun jireenya nama jechisiisu jechuu kan jiraachuu nama jechisiisu waan rabbiin uume kun ajaja isaa kanaaf ergamaa rabbiitiin yoo bulan jireenya jechuun lakkaa isa kana malee rabbiin tishaarrakanii munaafiqummaa keessa galanii obbolummaa ijaaruu dhiisanii obbolummaa diiganii jennaan miti jechuudha. kanaaf rabbiin bilistijaabati liamrillaahi wa rasuuli waqad akhbaranaa الرسول صلى الله عليه وسلم إرجما ربي كان نتمن لك جرينيا جتشون كن جرينيا إسانو تمن ليكونو نمي كن جرا لبون كيسا جراچو لبون كيسا دربو سنامتي جتشو كربي نتي ماجرو كن جرينيا جتشون استجابة لله وللرسول نمتو كو جراتا جتشون قبين أرغتي دافي متي بيكم سا دنيا أغا بربادي بيكي في متي جتشون لك مال جرينيا جتشون jireenya ka rabbiin jiraa jiru kun waan rabbiin isa uume sun ajajee fi ergamaa isaatiin yoo bule nam kun jira jedhama akkuma ergamaan rabbii rasuuli sallallahu alaihi wasallam مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت حي كل كايس نتبين سنام وسامي تيجو فكينا مدوات يجو كناف ربي كان كينيا نتيمل لدنيا كيس هاجا جيران نتي جراتا إس ربين جدو سن نما إس ربين جدو سن تاني جراتشو قام نججو ومن مظاهر هذه الحياة جيرين كربين جدو سن إطمانين القلب ويقينه في الله تعالى والربين إساقو دي كانت إرت رقهيت هرت هفسيت يقين قدت ربين نؤومي كن إساتنا أجج جدي أجج كان جيسي وان أجج كان جيسي في مو ربين كان كون ملكيسا جدي يادولا كناف وذكر الله عز وجل هو الطريق الرئيسي لتحقيق هذا اليقين القلبي أتشكيسا بركا إنكم بكنا ما قهوف إسا كان بكان غاني أرقم سيسوف يقينا من لك قلبي كيسا بركو كان بربادة يجود كناف ربي مالجد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا ور ربي ساني التمنن أمس دوبينا تجيرا يجود وربي ساني تمنن جراتشوف جراتا تاوف نياتشوف دوغو قبينيا ارغچو منا جارچو علمان ارغچون جراتا نمن جرا انجچيسو چورا كميزانا اسلام مات قران نو افسا جروت يو ربي خالق عيسى بكي يو هنجراتين يادته يو انجراتين نم كون نم دوادان غراغرمان سا هنجرو يجون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم اسيغا ميزان بكي اوفيت مدالو يجو مال فكانا obbolowwan kiyya obboleettii kiyya har'a jirra of madaaluu hin dandeenya dongora kaleessa irraa deebi'uu hin dandeenya kaleessa waan biraajii keenya waan baay'ee waan hin taane ilaaluutu mala irraa deebi'uu hin dandeenya jechuudha waan baay'ee waan hin taane dhaggeeffachuu mala toobannee rabbiin gara rabbii deebi'uu illee hin dandeenya rabbiin nuuf qeebalaa jechuudha kana keessa quraanni kun maal jedhame walumaan mee ilaallu qalbii keessa mee as kenna alladhiina aamanuu wa tatma'innu quluubuhum bidhikrillah qalbiin isaanii gadi raggaatii إن جمدي جال ربي دبلا في إخلاص من ساني يقين من ساني إن دبلتي قلبي نساني قديد أبتي ننجديرا والرينيون والرب التمنى قلبي نساني إسانيف وان قديد أبتي إيسر قد أبتي لاتا توحيد الرقديد أبتي جام شركي ديفته توحيد الرد عجج ربي الرد كراير جما ربي الرد قد أبتي أجرا وتطمئن قلوبهم بذكر الله كن قودا ينيوتنان قودا نم ربي التمنيت كنافول او بربانو قرآن نغا كما استاوتيتي نمو كيست بكا كانت قرآن يون دغو قلبين كي ينار ترغاغا جرمو الرب شما ويتي يون قرآن قراو قلبين كي مال فكاتا يون لا إله إلا الله محمد رسول الله ينجدو قلبين كي يا كم سنبودا صلاة يونكو مال فكادا داوا دغفدhe ke yonko maalin fakkaadha ufin jenne of barbaanno abalus maal fakkaata hadiifnu sakana jalqabni dura rabbiin kan wajajeju tokko tokkoon keenya lubbu kan keessan baasaa ibidda jalaan on jedhe
namni of lubbuu isaa ibidda jalaa baasuu hin dandeenye abbaan manaa ofii isaatii ibaadaa rabbii salaata yoo hin qabaanne salaatii ilmoo koo warra koo yoo jedhe eenyu jalaa dhagaa abbaan manaa mallee kunoo haala gaarummaa hin qabaanne arrabni isaa mallee kunoo ijji isaadhaa gurri isaadhaa waan hin taane yoo hojjete akkamitti kan biraa ajajuu danda'a rabbiin kanaaf ofirraa eegalaa nuun jedhame ofirraa eegallu qalbiin keenya dhikrii yoo goonu quraana yoo goonu nuuf raggaatimoo rabba shamteetuma oliigati yeeqamtee jiraataa jirti ofiin ajennu alaa bidhikrillahi taxma'innu alquluub awaaj itti dabaleet rabbiin dhagahaa wal dhageessisaa qalbiin nama rabbitti amanee wanni isii gadhaabu rabbii isii uume yaadattee ajaja isaa yoo bakkaan geesse haala gaariidhaan nagaadhaan jiraatti nuun jedha rabbiin bakka biraatti quraanni maal jedha ومن يعش عن ذكر ربه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين نما إرادي به جدا سبحان الله قرآن قرأ الرادي به صلاة الراديسة ربي سيادنا ديسة حلال ديسة حرامت يودي به والربين إسا أجج كان الرا يو أفقه الراغر قال إساف تلچنا جد ربين شوفوا har'a ilmi namaadhaa fageessee ilaaluu aga danda'etti waan duniyaa keessa illa laala rabbu laalcha kana keessatti immoo rabbiin nama laalee ka itti fayyadamuun nama cimaa nama ulul albaab aaqila jedhee kan inni kaa'e warra kana jechuudha warra of argatu warra irraa deebi'an akkamittiin jiraachisaa halaal obboloowwan kiyya obboleettii har'a quraanarra fagaannee jirra moo maal irra jirra harki keenya mobaayilii yoo qabate yookaan shaashaa tilfaasa jala yoo teenye harki keenya kun waan rabbiin jaallatu zikirii dhaggeeffattee daawaa dhaggeeffatte moo woman taane dhaggeeffataa jirti laata maal godhaa jirti inni of halaallu akka rabbiin nun salphifne nama baay'ee duniyaatti salphate qobaa isaa mana cufatee haraama otoo laaluu ka salphate baay'ee jira golgola keessa taa'ee waan hin taane hojjetee zikirii rabbii dhiisee ka salphate baay'ee jira waan qissaa ajaa'ibaa qissaa gabaabduu tokko kitaaba warratti illee waan dubbise wayi jira sun maal jennaani nama golgola keessa qobaa isaa ba'e haraam huduuda rabbii cabsee akka barbaade jiraatu mucayyoo wayiitii jedha kitaaba kana irratti yoon dubbisu halkan yeroo jarri mana beetsamni isiidhaa yeroo ciisan isiin kutaa isii keessa saatalaayit yookaan diishiin kaameefi jira odoo san laaltuu yeroo baay'ee akkasitti jiraataa turtee jedha gaaf akkasitti jiraataa turtu ajalli silaa waan hin olleef namatti himee waan hin dhufneef mucayyoon kun yeroo baay'ee akkasitti too jiraattu ajalli geenyaan achumaan gara akhiraa deemte barri ofi cufatteeti ka kana laaltu jechuudha yoo ganama haala kanaan turte isiin aati dhuftee barri yoo dhooftu barri namirraa banu hin jiru hiyyanii waan godhan wallaalanit barri sana cabsanii yoo seenan harka keessa rimootii jira jechuu ka harkatti goge waan godhan wallaalanii amma silaa duute khitaama sii rabbiin ilmaan namaa gaa rabbiin maal jedhani wamarratti jiraataa turre yoo har'a sobduu taanes yoo har'a nama ummata muslimaa ka tokkummaa dhiisee nama diigu yoo taane nama sobduu yoo taane nama khiyaanaa geggeessu yoo taane sanumarratti rabbiin ummata kaasa kun immoo duniyaatti kana rabbiin abbaa barbaade ittiin salphisu san booda maal goona jedhanii ulamaa gaafatan harka keessaa rimootiin sun ba'uu didee akka birataa taanaan harkatti cabsina moo isa cabsinee keessaa baasuu dadhabne jennaan harka cabsuun hin taatu namni harka nama du'aa tokko qaama lafee isaa cabse kun akka nama fayyaa cabseetti waan lakkaamuuf akkasumatti awwaalaahii jedhaniin jechuudha kanaaf akkaataa rabbiitti nu qabu waan hin beekneef rabbii kan keenya sodaannu rabbii keenya qobaa taanu rabbiin haa yaadannu nama wajjin taanus halkan tahus makiinaa keessa jiraannus mana keessa jiraannus rabbii keenya yaadannee haa jiraannu yeroo ammaa kan akhiru zaman keessa jirra kanaaf rabbii keenya yoo sodaanne rabbiin nu milkeessa hunduma keenya warra duniyaa keessa jiraatee waan dhagee hin fayyadame guyyaa qiyaamaa san alhamdulillahi alladhi sadaqanaa wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nashaa warra jedhaman san rabbiin hunda keenya rabbiin nu haa taasisu rabbiin nu haa milkeessu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wanni har'arraa isinii dubbachuuf isinillee dhaggeeffattanii irraa fayyadamtan jedhee yaadu waan qalbii duutee namaaf kaasu waan ammallee qoma dhiphatte namaaf bal'isu waan qalbii namatti dukkanaa illee namaaf hibsu
kan gaafa qabrii buhanillee qabrii namaa hibsu kan gaafa guyyaa qiyaamaa sanis fuuldura rabbii gara bootaa sanitti yoo deeman rabbii warra mu'minaa saniin nuuruhum yas'aa bayna aydiihim ka jedhame san akka irraa taanuuf saniif wanni irraa sinii himuu deemu rabbiin yaadachuu